دكان أنا ما يرون الجدو جيسا دي أنا بري بلا ملما هجته نمشي يرون نبني أدادا نبني قرقودا نبني رفو ني آرا ني نافا لولي ولي قالوا دت نبني نمشي خنا برايم بهاجي من قدوي مكتبة جلقبي مكتبة هجتو نبني وين رفه كتابة شمس المعارف جاني كسيري في خنا نما قرانين كتابة نابتي في دي بريكم أفرتمين سي خنا هنا نجي يروسن كتاب نسون بري أفرتمين باسو ماليني قمتشونا مان لغانا من ماكسيهون ماليني خطا إساتي قمتشوهن يوجان ما يسأل لغاتا ماليني قمتشون يوجان سببتها أو صبتها مالي في يوجته علمنا ما قمتشون نجانتون إجان رفتي صح ربين المال والبنون زيناجي بريدو مجي نمني بريدو ما أركي قمد ملي إجان أصون أركي نقمد دينجين قبين يوني جانكوني وان اتين دغين وان اتين ارغن وان اتين ديمن وان اتين جيراتن علمنا ما وان غمد وان فايده يساق ابو غمد الدنيا تنرتي وني صدركا تكفت ملكي علمنا ما خيست صدركا درارتي لكاومو قبين يو كنا جان دغتا قبيني يو ايماني برين جيراتين غمچون تو قبيني يو علمان برين جيراتين غمچون تو قبيني جارتي يو جيراتي يو جارسي يو جيراتين قبيني فيا يو برين جيراتين يو جان سرتا قبيني غمچون فيدو جچون قفتين صوب دانغان قبني خبكت الابتون قبني قرآن وجين الله حديث وجين الله ولتو مكماك سافان اورومو كوما تو كوجين واي اكا قبيني غمچو تهرتي اورومو نغو مخمخت الدنيا تنرى نمني وني اكان جالتو بيا قبيني بيا جان بيا نماتي ابا قبيني ابا بيا غديتي وادبني بيتيتي ألغاسي قد آجان خنافو قبيني بيوما قبيني خبجا قبيني جالala nama qabeenya qabu jaalala qaba nama qabeenya qabu kabajaa qaba nama qabeenya qabu dhagayama nama qabeenya qabu daawwatama nama qabeenya qabutu dhugaalleen iza takallama almalu sakata sidqu jaa gaafa horiin dubbatu dhugaan firraa cal jettee teessee qabeenyan qabne huno so haga fedhe beekaate illee dilas namni yaasosa wal madaalun danda'u wal cinaa qabeenyan qabne hun kutaa afur yoo dhaabes Allah haji dhufee usaa jaa meeta akkasii moo sirratti rabbiin quraana keessatti waa'ee qabeenyaa gudubbatu gaafa garii ziinaa jaan faaya faaya malee gammachuun hin jirtu gaafa garii khayri jaan in taraka khayran alwasiyya wama tunfiqu min khayrin khayri khannitan jaan gaafa garii immoo fadlallahi jaan tola rabbi dhalika fadlullahi yu'tihi man yashaa horiin fadli rabbiiti tola rabbiiti rabbiin abbaa fedheef kanna akkasuma ammas nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ni'mal maalu saalih lirrajuli saalih horiin gaariin gurbaa gaarii hirkate waa tole horiin waa tole wanni miskiinaa kennan wanni namaan gargaaran jee akkasitti hadiisa keessatti dubbate hedduu bareeda yeroon ulfaattuun jiruu keessatti dabarsitan jecha tokkoon yeroo takka mana hidhaattiin dabarse habba takka immoo alattiin dabarse lamaan ulfaattu qaawni isin musliimoota irraa cufuu barbaaddan qaawa kam fedhiin kee qaawni cufuu fedhu qaawa bizinesaati ilmaan meeqa qabdan ijoollee siin lakkaawwataa takkumaan qaba habba Mamadis tokkumaan qaba Adibis tokkumaan qaba Adibis tokkumaan qaba Mustansiris tokkumaan qaba akkasuma Ayas tokkumaan qaba gaafii xumuraa du'a booda du'atti ni amantanii mi ayyee ka gaaritti du'a booda namni maaliin akka isin yaadatu feetan wanni anna duubaa naan dubbachuu fedhu sadaqaa jaariyaa waan jaansan sadaqaa walitti dhaabbatu waan na booda hojjetamu namni kun naas ni fayyadaa narraas ni fayyadamaa irra qalbii tee keessatti ikhlaasaan qulqulluun nama isa fayyadu san saahibuudha namarraa fayyadamturraa kanaaf ani dargaggeessaa wajjin deemu kana hangaan danda'u numaa yaadaaf malee itti yaadu rabbina keessatti nuuma malee yeroo niin gammadaaf malee itti gadduu irraa aaru sadarkaa tanarraa akkamis sadarkaa tana dhufe jee nama hedduu jira nama abalu gaafa duraa miskiina arra sadarkaa tana dhufe yoo jaan hirriiba dhabu nama hedduu jira abalu beekumtiin qabu beekumtii kana arkate yoo jaan sadarkaa ifannisuutti qadiim yoo dhabee hoggaasi arke fuula si jijjiiruutti khatar kaanfatu hedduu jira kanaaf irra hedduu namni nan saahibuu filadhu nama naa gadiitiin hiriyaati yallaala maleen nama naa ol dabre khajechaan nama darbaa deemu khagochaan nama darbaa deemu khaan si olitti if beeku saahibii wajjin deemuun baay'ee natti ulfaata hedduu bareeda mee Sheekh Jamaal Aliyyi kan
وقادي الدمي لما دي الدمي سدي درار راسه إنه شيني هجي همنا هجتشو ترانين عندنا منتكو خولية شو أفان رومو جبابان لقاجة جون جلوس أنا تك أنسرا كافانا مرات أما تك أم فتني جلوس أنا سلا هيمو هدو جمتشون تكابا لقا أنا يرون هجتشو ترتني سن يرون مقالة ربادية رفو نما ماكينة تاكسي دا في ماكينة عادي نمني أبتو في ماكينة منا أدانين بيني بيتنا يرون رفو أكمان رفت هجيس وان نمني بيتنا توجتو تكرم بيخو أول هجينا بيتنا رفت دروه هجده نما دين برسيسو خوال صاحب نون برد يعده هجومه إنه هجتو سن إبرتي نغرسيسي نبرسيسي هجتشا توري ريك علين فون عبتت تيچره نما غرغرا توري سنر رابيه اتانسي سلباج إجاني بوندا موراني بكتكت كانت أفاني وان هند والكيسي جو كل شيء يجو يخلطوا أسمع كالسين جرا أسمع جاكن جرا أسمع وچون دوبرتي جرتي وچون إيرا جرتي وچون نما قدا جرتي جنّينه أدو بتنا خيست الله فشرا فنّي غرغراتوه سنر رابيه اتانسي وجيسن بكم سامل توانين هجدف إفدوبة ديبين وجيهم نات الراجل كبي وجيهم نا وقات كوفي وي وياتي ميكان أولتن مرسا درا وياتي بري سديتين إيك جل كبي تأمامه تدور بري درسن واني بيتي أتليست لكن أكا غارتي بري سديتين وجيشاتوري بودا عمل خيا في أكنا نتهجر في ساعتي بري سديت وياتي سلالين نمني نمبره هجدو وياتي بري خود أجانا خفلي تكانجر يروسون كيسة نمني ويا بري خود أجانا خفلانيف وقات كوفي جي مراسا بره هجده هجي وان أجت هجته مسام فتين تاني نوجد نجور ماشين را نوجدا بكاددا نوجدا نيون غرغرا نين إيجا بشانين أباسا بلوكيتا نوجد شاتوري وقا في أني في دنسيمنتو وقا رفتي سرتو بالله يعني قلت يا من لبيك جد ما وجمان أواده لك إيه بعد يروح أنا خيست مو وأنا جايب ستو قيانا نوجدا قلقلة تفسير كتابنا داداتي مسجدك رايسا nama hedduu jechuun nama adeetan qabne namni galgala narraa qaree anaa bakka san dalaguu dhufe hundi buuhee deema waan namu date keessa yeroo takka anaa galgala tafsiira qaraayisaa bulee qaraayisee magribaaf shaa hedduu ganama sa'a sadiitti anaa bakka hojii sanitti Sheekh Jamaal eessa hojjete jee nama suufa uffatee karabaataa uffatee hojjetu na see achinna dhufe hoggaana dhufe anaa huccuu jilban muraatiin qaamni kiyya hundi ooliyoo jaanii zeeta gubate kana maashinatti osoo dibuu qaamni kiyya hundi kana anaa hojjetu arkee akkuma kan ol seenetti Sheekh Jamaal immoo obboleessa isaati jee laalee hoggaana bira dhufe imimmaan gurguddaa kana dadadada godhee asirraan gallakkise boohee kamalee maal taate boo annamaatu takka haadha isaa du'e jeetiin anis maashina dhaabee fiigee bira dhufee dubbise yeroon dubbisu waan biraan ja'u rabbiin maallaqa fedhus namaaf kenna fedhus nama dhoorkataa hujuma si fakkaatu rabbi si haa kennu naan jee. Adeeroon kun amma lubbuun ni jira akkana. Ni jira obboleessi kun ni jira sagalee diitanallee dhaga'uun ni mala nama dhalootaan dadarii teessumaan dire dhawaadha inni nuuf beeka yeroo inni akkana jee boohee du'aayii naa godhu anu wajjiniin boohee rifadhee deebi'ee achi boodaan hujii tan akkaan itti dhiisu rabbiin hujii tan akkatti na dhaabsisu sababa naa godhee dhukkubsadheen humnaaf hujii san hojjechuu dadhabe. Hujii sanirraa baheen suuqii nama bira ji'atti birrii 200 hojjechuu eegale. Suuqiin namaa gurguraa ji'atti birrii 200 naa kafalan. Torbaan taa'ee anaa bakka san hojjetu hogguu dhufe akkasuma gattaa'ee boohimmas amma hujii si fakkaatu rabbi si kennee 200 jechuun guyyatti birrii 6 jechuudha. An bakka sanitti kaniin harkachaa ture guyyatti birrii 16. Baatiin hogguu dhooyte maalla guddaa ta'a. Kun immoo birrii 200 naa kafalanii ergasii suuqii san nama biraa. Gaafa kana bultii jaartanii? Bultiin bar namni bultiin jaaru akkanumattiin wayii gaheejuu dura marrakiba farasayni sanii rakkoo guddaa qabdi. Ani bultii jaaree ilmoo takkaan qaba oggusan yeroo sun. Ilmoo takkaan qaba manas kireeffadheen jiraadha bobbeheen jiraadha dalagadheen galaa akkuma namni jiraatutti jiraadha ammoo takkaa harka nama jalan qabanne namatti naa jabne if dandee jiraachuu malee. Abaacaa biizinasaa eenyu isin barsiisa? Abaacaa dubbistaniiti moo jiruudha moo maaltu isin barsiisa? Hujii akkatti baran hujii tana bifa sadiin bara namni takka hojjeteetuma keessa dabree niin beekattu osoo hin beekne bara. Isii lamadaa namaatu hojjedhu hujii tana jee namni hujii beeku si hojjechiisee si barsiisa. Sadaffaa gorsaan bara namni. Akkan itti bare
gizeen foon qalee gurguru san akka qalee akka kalloo irraa baasee akkana muri hangana dura gurguri akkana gurguri jee namni abarsiise. Lammaffaa boondaa gumuruus ifiifis asafatee muree akkana muran akkana gurguran akkana bitan jee namni abarsiise. Aliif baajee warri abarsiise sun isa manuma jira. Tasadaffaadhaa tana anaa dukkaana nama bira hojjetu. Ta'umnaa barnootatti naa yemtu waan humnaa waan baadhattu humnumateeti barnoonni kee. Dukkaana namaa yeroon hojjedhu ji'a 3 anaa birrii 200 hojjetee namichi yeroo namni adda addaa namni gurguddaan na bira dhufu ni aaraa ni hinaafaa lolee waliigaluu dadhabne namicha kana biraa hin bahaa jee manguddoo wayiitti himadhe. Inni jira amma Sheessan Aliyyii Jaaniini rabbi umurii haa dheereessu itti himannaan Sheekh Jamaal naan jee nama waa beekuun sisee edaanati jaahilaa naan jee bar namni dukkaana keessa si kaaye nama haroo qotee simintoo itti godhee bishaan itti guutee waciin tiyya baasiin tiyya wanni hundi tiyya daakki itti barisiin jee ati bar dukkaana kana hiree rabbiin irraa as keessa si kaaye tan dukkaana kana daakki akkatti bitan akkatti gurguran meeqaan bitanii meeqaan akka gurguran akkatti hojii kana deemsisan qaamaan dhufanii keessa dhaabbatan malee hin barre san bariif rabbiin as keessa si kaaye mee niyyaa ta'e jijjiiri maallaqa 200 inni si kafalu yoo barbaadde naa si kafalaa naan jee niyyaa maallaqaa san sammuu ta'e keessa ifaqi barnootatti deebi'u barnoota mana barnootaa seentee jira bari naan jee guyyaa sumarraa hin qalama bitadhee dabtara bitadhee meeshaan hoggaa bitamti eessaa bitamti meeqa bitamti bu'aan sii meeqa dukkaana gurguraa oleen guyyaa tirfiisaa hisaaba arra hangan harkate baatitti hangan harkata amatan namni kun hangan harkata hojiin kun guddina hangana fiduu dandeessi addaan baafadhee ji'a torboggaan fixe nama wayii namaan galgala tafsiira qaraayisuun mari'adhe hojii tana bare amma booda yoon hojii tanatti seene ifisni hin danda'a fira kiyyallee hin danda'a namoota biraallee danda'uu hin danda'a malee amma boodan kasaaru hojiin tun sirri naa galtee hin jeen hangam takka waggaatti akka guddatan waggaa lamatti hangam akka guddatan fixadhee hin jira jennaan nama tokkotti hin himini warra kiyyattiis hin himini obboleessa kiyyattiis hin himini ansilaan dandahee siifin kennaa liqii deeyni sirratti haa taatu birrii 15,000 meeqaa si hojjechiisa naan jee akka hisaaba gootetti 30 jeen waan 30 nama hojjechiisu 15 nama hojjechiisa 15 kanaan hoo hojii eegalii nama tokkotti immoo himini booda naaf deebistaa yoommoo sirra bade ansiin amanaa ati beekaan balleessitu isinii si godhe naan jee birrii 15,000 kenne birrii 15,000 saniin achi bee dukkaana kareeffadhee dukkaana banadhee hojii jalqabe. 15,000tu dukkaana namaa bana. Yeroo sunitti 15,000 jechuun akka ammaatti birrii 150 jechuudha. Waan ajaa'iba. Saniiniin hojii jalqabe. Maali wanni dura eegaltan akka dhuunfatti? Jidduutti yeroo as dura waa hedduun hojjedhe. Shufeerummaallee fudhadhee baajaaj oofee. Baajaaj dura baalagaariillee bitadhee baalagaarii. Baalagaarii oofuu turte? Xiilaa tolfadhee galgala kaniin tafsiira qaraa'isu. Guyyaa magaalaa keessa baalagaarii ariyee. Karaa irratti madaabaraa jechuun kaartoonaa fadhee cilfaa maankaa ablee burcuqqoo shaayii irra gurgure achirraa deemee hashawwaa keessatti shiitaa fi kana ciree gurgure sadarkaan amma waan kana hunda osoo hin beekniin hojjedhe humnumaan itti seenee nama tokkootu nama jimmaati Sheekh Jamaal naan jee jagnaan ciis mawucaa yaa xaab ittuma seeni naan jee waa hunda ittumaan seeni anas dalageetumaan dadhaba ittuma seeni naan jee osoon hin beekniin hojjechaa ture gaafa san ta dukkaanaa tan ammoo ta namaa san hojjedheen ajaja namaatiin na arrabsaniis arraba fudhee ajaja namaa jala deemee hojjedhee tiriringis waa hunda fixee achi bahee hojii eegale isichi duraa hundattiin kufe hojii 10 hojjedhe dukkaana dura hojii 10 ittiin kufe ta dukkaanaa tan ammoo baree achi seenee waan hin hojjedheef waggaa tokko hojjedheen waggaa tokko keessatti hajjii dhaqee amatatti aanu nama hajjii geessuu eegale dukkaanarraa amatatti aanu nama hajjii geessuu eegale akkasumatti haga guyyaa irraatti amatarraa jechuudha. Gaafa garii abbaa kiyyaa gaafa garii ummaatiyyaa gaafa garii obboleeyyan kiyyaa gaafa garii saahibban kiyyaa ilaa hanga amma amatarraa hajjii nama geessuu hin dhiifne. Abbaan keessan lubbuun jira? Abbaan kiyyaa ni jira rabbi umrii haa dheeressu haatiti yemmuu akhiramanii jira rabbi rahmataa godhuuf. Duba amma sheekh waan takkaa jiru akkaataa keessatti amma wanni naa galee yeroo kana halkan darsiin ittuma jirti tafsiirri. Inumaa darsii fi daawaa yeroo sun yeroo maalanni kiyyaa sin guddati yeroo rakkoo keessa jiru san namni yeroo rakkoo waa hojjeta waa barreessus yeroo rakkoo waa barreessa waa hojjechuus yeroo rakkoo waa hojjeta daawaallee rakkoo keessatti daawaa godhuu dandeessa bal'inni kun osuma haala si mijjeessu gaafa makiinaatti hin deemtu qabdu
makiinaa ifii ooffattu mana kee keessa galtu baasii nama biraallee if cinatti baaftee oofuu dandeessu sirra jabaataa deema. Yeroo rakkoo san yeroo makiinaa hin qabne mana kiraa keessa galu mashruufni jabaatu daawaa hangan godhe yeroo saniin godhe akkaan. Ajaa'ib. Amma Sheikh Jamaal Aliyyi ulamaaotaaf muslim personalitiif nama islaamaaf daleena jedhu kanaaf qudwaadha. Because xayyaara gooflaa lamaatii biizinasas amantis qaama jedhu jira. Hojjechuu keessatti. Akkasuma qaama lakki isheen ganas kutuun inumaa daawwa qabbaneessee maal jechuudha nama jedhu jira yaada walirraa fagoo kana. Ani akkatti amanu horiin nama hundarraa ni bareeda nama sheekarraa bareedetti namana. Hojiin nama hundarraa ni bareeda nama diinirraa bareedetti namana. Osuma nama biraarraas bareedu nama diinirraa bareeda. Maaliif jennaan namni diin kijibni haraami beeka. Nama khaa'inuun haraami beeka. Nama khaa'inuun if kaa'inu beeka. Amaanaa namaa eeguun amaanaa ofii eeguu beeka. Waan ajaa'iba sitti ta'u waggaa diradhawaan tun hedduu biyya gaariidha. Diradhawaa tanatti nu jee eegalee waggaa 8 osoo hayyaman baasin osoo waa takka namni nan gaafatin aboo kun nama sheekaati dhiisa Sheikh Jamaal hin tuqinaa dhiisa uma jaanii warri gabiyochi jaanii warri manar deemii namarra cufus osoo na bira kutuun guyyaa tokko osoo hayyaman baasin waggaa 8 dukkaana dalagadhe hojjadhe birris argachaatuma if dandahee jechuudha. Qalbii takkaan gammachuun namni hojii hojjetu waa sadi firraa eegaa hojjechuu qabaachuutti namana. Tokko amaanaa namaaf irraa eeguu qaba. Maaliif jennaan al-amaanaa miftaaxu rizqi amaanuma qabaachuu tanaatu furtuu rizqiiti. Hojii hunda wanni sii bana abaluu amaana qaba jechuudha. Si hojii dalaga namni horii si kanna sitti kannee gurgurii bu'aa irraa harkadhu anaafis naa galchisiin jaa hulaa cufa rizqii keessatti wanni hulaa hunda bana amaanaa qabaachuu ta duraa. Tokko inni lamadaa amaanuma namaati sun amma amaanaa rabbii haqa rabbii jira waan namni tokko si dhagarre naafi rabbii xiyyaa wal beeka waan kana waan haraamin dalagu. Ana maktabaa jalqabee maktabaa hojjetu namni wayina dhufee kitaaba Shamsul Ma'aarif jedhanii kasiirii fi kanaan nama godhaniin kitaaba san naa bitii fidii birrii 40,000 si kannaa hinaan jedhe. Yeroo san kitaabni sun birrii 40 baasu. Dhaqee bakka inni jiru sun laalee argee kaniim silaa bitee fidee yeroo takka 40,000 argadhu amaanaa rabbii hin balleessu namicha kanaaf diliirra gargaaruudha. Kitaaba kana bitee yoon fide waan inni dalagu hundatti hin gaafatama jeen osoo bakka inni jiru beeku inni beekuu hin danda'u. Itti isinimu hin jiru kitaabni akkasii sin fayyadu firraa dhiisi jeeni itti cufee dhiisi. Wanni akkanaa maali? Amaanaa siif rabbi gidduu jirtu eeguun. 2 sadaffaan namni niin hojjedhajuu biyyuma kamuu keessatti haqa mootummaan sirraa qabdu haqa biyyi sirraa qabdu gibiras haa ta'u qaraxas haa ta'u waan mootummaan sirraa eeggattu san mootummaafis miti rabbiif jechaas miti mataa keetiif eeggachuu guyyaa 3 yoo hatte guyyaa 10 yoo hatte guyyaa tokko sirra qabama hanniti guyyuma tokkochaa sirra qabamte sanitti gabbuuta hundaa'u balleessiti khayri ati dalayde ilmi namaa namarran dabru rabbi qofa irra namaa dabra marraa 10 khayri dalayde takka sharri yoo dalayde akka isaanitti ilaalchisaanitti mootummaa yoo gante yoo hatte waan mootummaa haqa mootummaa sana soorraan baasii yoo dabarte hundi hojii hojjettee ni baddi. Suniif humna sadeen kanarra dhaabbadheen amaanaa rabbii eegee amaanaa namaa eegee haga har'aatti kijibaan illee horiin si qaba yoo namni natti himate nin kannaaf malee wajjin hin karaakkaru. Wahuma na dheeffannaan namni wayii si qabnaa waan akkanaa si qabna juu yoo jecha kiyya kana dhaga'ee nama uumaa irraa fudhadha juu taate malee ni jira jee yaadu. Lammaffaa amaanaa waan mootummaan sirraa eeggatu mootummaa biratti amanamaa ta'e rabbi biratti amanamaa ta'e nama biratti amanamaa ta'e nagayaan hojjettee rabbiin sin kasaarsu. Dhiyoon tana muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad harkaa badhaasa namoota akka Itoophiyaatti gibira hedduu kafalan keessaa tokko taatanii fuutanii turtan. Wanni sun waan isiin tolchiteerra hedduu namni shookditee ni baarage hay sa'idaanuu akkannis ni jira waan jiru. Mee kanarraa maal jettan taatee sanirra? Ani waan kanan illee yaanne akkanan namni yaamamee badhaasa maallee ni sin agarree beeta mangistii irraa bilbilanii warra waggaa kana gibira sirritti kafaluudhaan maallaqas birrii guddaa kafaluudhaan mootummaan amantee badhaasuu deeman keessa jirtanii guyyaa akkanaa dhiyaadhaa jedhanii bilbila kanuma isaaniitiin na bilbilanii na waaman. Uumaan gaafachuu deeman jeetumaan dhaqe akkasitti sitti namanne yeroon dhaqu hulaa irratti
matseetii wayii kitaaba wayii jechuudha. Baasanii nama hundaa hiraniif naggaadii hundaaf. Banee maqaa kiyya gullaalu maqaan kiyya sadarkaa lammadaarra jira akka biyyaatti. Sadarkaa sadiitti badhaasanii warra pilaatiiniyem, gold, silvera jaanii warqiidhaa fi pilaatiiniyemii fi akkasuma nahasa fiddaa jaan kana sadarkaa kana badhaasanii sadarkaa lammadaa keessaan jira. Warra duraa lamaan kana nama 230 takka Dr. Abiyyi badhaasee nama 319 ammoo pilaatiiniyem warra waggaa dhufuuf sadarkaa warqiitti ce'u jaanii yaadamu gabiyochi ministeeriitu badhaasee kitaaba irra dubbisee maqaa hayyaguun arku ajaa'iba natti taate ani manaamaa una fakkaate dhugaan seene akkasin nu waamanii nu badhaasanii yeroo sunillee akkasitti natti hin guddanne ergan galee namni hedduun akka malee gammadee gammachuu isaa ibsachuu hoggaan arke miidiyaa adda addaarraa miidiyaa laayivii dabarsaa ture jira hoggaasanii footoochirraa fudhatanii namni tokko ballisee laaleeti namni kun akka nama islaamaatti namni muslimaa waa xiqqoo achi keessatti nama 555 keessaa namni muslimaa parsantii isaa xiqqaadha. Akka nama muslimaa sanitti hogguu laale ka gammaduu jira. San keessa ammas akka Oromoo yoo deebisnes xiqqaadha. Akka Oromootti hoggaa laalanis nama gammaduu jira. Akka saahibaattis laalee nama gammaduu jira. Namni hedduun hogguu gammachuu ibsachuu isaanii arke anummaanuu deebi'eetiin gammade lamada jechuudha. Akka waan lamada badhaafameetti. Irra ammoo wanni ajaa'iba natti namootaan an akka saahibaatti eegu akka fakkiin laalladhu namaan isaan laalladhee deemu ka isaan illee waa garii keessan na laallatan jee yaadu wanni kun sudfa dingata akka osoo quban qabne waan dhufeef akka waan rifatanii cal jaanii dhabamuu isaanii hoggaan argee osoo hin badhaafamuu baadhee jechuullee natti dhagayame. Risaalaa tahni'aa isin hin goone. Namni hedduun namni ani yaanne warra afaan Amaaraa dubbaturraa Somaalotarraa nama biyya adda addaatirraa warra biyya alaa jiraatu warra Awurooppaa jiraatu silkiin telefoonni guyyaa sun ganamarraa qabee ilaa galgalatti sakandii 30 qoodee fi akka gaazexeessaatti sun akkana godhe akkanuma godhu wal gubbaan hoggaa dawwalan kana cufee kaan jalaa kaasu baga gammadde baga as nuu geessi nuti sii gammanne baga gammadde nama naan jedhu hedduu dhageeffadheen itti gammade waan takka waan nama gammachiisu tokko guudalayde barnoota barattee sadarkaa tokkoffaa baate wahuma takka yoo badhaafamte badhaasa san nama sii gammaduu deebi'ee si gammachiisa. Ilmi namaa namni saahibni bakka lamatti madaalama. Yeroo rakkoodha namni wal bira dhaabbata. Nama ati wanni waa illee si jidduu jiranii gaafa rakkatte si bira dhaabbata. Lammaffaa gaafa ati gammade si wajji gammada namni. Irra guddoo wanni qalbiin namaan dandeenye nama gammadee wajjin gammaduufi. Anilleen akka ergaan irraa fudhadhe fuuldura waggaa dhufullee inshaallah rabbi fedhee badhaafamaa sadarkaa lamadaatiin bahe sadarkaa tokkoffaa ta'uun qabaa. Warri wajji badhaafamneen kun Itiyoo Telekoom, Nigdi Baank, Eerpoort, dirjitii mootummaa gurguddaa kana Abisiniyaa, Daashin Baank jara kanaa wajjin salphii dhaabbadhee achitti badhaafamuu anis akka nama dhuunfaa tokko ta'ee dirjitii osoo hin ta'in isaanii wajjin lakkaawamee achitti waamamee muummicha ministeeraatiin kabajamoo muummicha ministeeraatiin badhaafamu anilleen gammachuun na dhageefte gammachuu san kana dabale immoo warra baga gammadde naan jedhu fuuldura akkamittiin deemuu qabaa eenyu saahibni kiyyaa eenyu namallee addaan baafachuuf ittiin addaan baafadhe. Amma maskaram dhufu kana amata akka irraa qaa'imaa san keessa isin agarraa yoo rabbi. Shakkii takka yoon galeetiin rafeen na beeki yoon amata dhufu saffii duraa kana miti duraa kana bira amma qalbiin tiyyachi dabartee jirti warra lammaffaa kana bira sadarkaa tokkoffaa keessatti yoon badhaafamuu baadhee ani waliin itti amanu Dr. Abiyyi Sonnichi irra nuun jee namoota hedduu naggaadii akka biyyaatti 36,000 warra gibira kafalu keessaa nama 500 fi namni inni badhaase 231 isin amanneeti isin nu amantanii birrii tana kafaltanii nutis isin amannee karaa barbaachisaa ta'e hundaan isin cina dhaabbannaa abbaa yoggaa jaarree finnu gargaarsa alaa osoo hin ta'in maallaqa keessaniini ammallee karaa magaalaa keessa babal'isuu fi kureedara amma dalagaa jiran kana wanni hojjetaa jirruun maallaqa keessaniini gammachuun isinitti haa dhagamtu jennaan namni waan kannetti hin gammadu silaa waan fudhatee gammadaa hanga harka luqa'utti naggaadiin harka dhooyte anu osoo hin beekini wajji harka dhee warra achi dhufe sun jechuudha dirjitoota san anilleen akka gaarii gammadee wanni kun waan fuulduratti haqa mootummaan hojjeta abbaa qabeenyaa biyya tanaa irraa qabu san gaafa duraa fedhiin kafaluu dhabuun mala mootummaan siistama isaa wal qixxeeffatee sirraa fuudha malee irra guddaa namni jaalalaan hin kafalu waan mootummaa kafalu
sadarkaa dirqamaan kafaluurraa sadarkaa jaalalaan kafaluutti nu tarkaanfachiise. Inshaallah yoo rabbi fedhee shakkii takka malee waggaa dhufu badhaafamaa. Maqoota san keessatti isin agarra. Yoo china dhabde galeetiin rafee beeki. Addunyaa tanarra jiraadhee waggaa dhufu yoon sadarkaa tokkoffaa san keessaa dhabame galeetiin rafatti na lakkaawe. Ni laalla maskaram dhufu. Inshaallah yeroo gabaabdu. Sheekh Jamaal Ali yeroo hedduu wanni namni ragaa isinii bahuun saahiboottan keessan nama waan eegale bakkaan gahu. Fakkeenyi gabaabaan dhihoo tana keessatti arguu dandeenyu Raamis Baank. Fakkeenyi halgadda dabaree immoo majlisa Sheekh Mahammad Toofiq. Amalli kun maalirraa dhufa? Hijarraa immoo hojjedheetiin agarsiisuu qabaadha moo murannuma aziimaa uumamaan rabbi gaafa dhalattan isin keessa kaaye moo maaltu fida waan kan? Uumaan namaatis amalli namaatis adda addaa yeroo hedduu ani ijoollummaa matiyyarraa qabee nama yoo waan takka qabsaa'u injifachuu fedhii guddaa qabu yoo waan takka hojjete. Kana qabeenyatti qabaattaniif wanni kun milkaa'amoo gaafa huulii sanis akkan. Man jedda wajeda waan jaadii jiraami bar namni tattaafate waan tattaafate sana akkasumatti argataa jiraami irra guddaan namaa hojjetee wanni akka laaftutti itti geessu hin jiru. Humnumaan dhiibbattee humnatee waan dandeessu baaftee taa'ee nama gargaarsifattee sadarkaa takkarra geessa. Hoggaan waan sanis seenee waan biraatu ni wallaala. Mirgaa bitaa kiyyas wallaalee if duubas wallaalee if dura qofa laalee hedduu if duuba namni amna dheertuu deemu if duuba laalu if dura laalaa deema. Ijoollummarraa wanniin itti amanu namni waan hojjete bakkaan gahuu qaba. Waan itti kee xarafa bahuu qaba. Sadarkaa ijoollummaati yarraa amalli kiyya barnootaanis sadarkaa tokkoffaa qabeenyaanis sadarkaa tokkoffaa akkasuma ammas barsiisuunis sadarkaa tokkoffaa fedhiin kiyya tokkoffaarra malee lammaffaa fi sadaffaarra hin jiru. Gaafa fedhiin kee tokkoffaarra jiraate dhabdee dhabdulaan 2 3 4 asni dhufta. Gaafa kudhanniin bahaa barnootaan keessatti kurnaffaan baay'attee yaadde meeqa baata? 20 wayi. 20 30 hanga huftutti. Kun egaa amala uumamaan qabdanii. Amala kiyya. Ani waan gaafa ijoollee meesiimu kitaaba gizeen baradhu ani barnoonni baradhe barnoota diiniin baradhe kitaabaan qara'usan yeroo rafus qabadheetii wajjin rafa harkaan qabadhee kanumatti irra rafa osoo laaluutiin rafa kitaaba sanichi kaayee tolfadhee irriibaa mijjeeffadhee irra rafu takka hangam barnoota baradhu jechuudha. Kitaabni kiyya bakkaan irra rafee irra gorora yaasee fi kana qaba hundisaa bakkaan caccabsee waliin rafee ganoo akkasii ka'een qaba. Ani yoon ka'eemma bakka takka nama bira dhaquu fedhe isa kitaabaan qara'u jiru sun kaniin achitti hin qaraane kaniin karatti hin qaraane akkanaan sammuu tiyya keessaa nan baane qabadheen deemaan. Sagaraa yoon dhaqe mana fincaanii yoon dhaqe qofaan lafa kaaya malee hoggu takka illee lafan kaa'u. Ooyiruu dhaqus janazaa dhaqus achi deemus as deemus magaalaa deemus tokkichaa san qabadheetumaan deeman tokkichaan qara'u san naan addaan hin bahu. Irra hedduu kitaabaan affasee karaa irratti hin affase. Ajaa'ib. Walumaa galatti mee dhugaa jidduun bishaan kiyya kana dhuguu diddan shee kana shakkina ilma keessan. Bismillah. Daqiiqaa 55 tun tiyya tanarra walii gallaane. Abshir. Waan nam mul'atu. Irratti illee siifin dabaloo barbaadde. Daballee sa'a takkaa cina irra buusaa goone. Tanaafuu gaafii tana narra laalinaa. Walumaa galatti arra waan gaafatamuu qabu hundaa gaafadhu. Ayyee. Maallayni guddaan guyyaa takka kasaartan qarshimee. Gaafan dhabees gammachuun tiyya bakkuma san jirti. Gaafan argadhees gammachuun tiyya bakkuma gaafan dhabee san jirti. Jijjiirama tokko ni dhabee jechuuf takkaa fuularra namni nan beeyne ni argate jechuuf takkaa jijjiirama irratti hin beeyne. Sadarkaa muummee ministeeraa beeta mangistitti nu yaamee nu badhaasuu san namni na eegees hin jiru namni narratti argees hin jiru anillee firratti agarre achumatti ni fargeenis. Kanaaf nama waa hojjetuuf wanniin dhaamu arree yoo khasaares boruu argata. Arree argates boruu khasaara. Namichaatu maraataadha xiqqoo rakkoo qaba haadha jalaa guyyuu ni bada. Haati ni rifatti. Guyyaa tokko badee ture dhufe hoggaa dhufe
haati akka malee rifattee waggaa inni galees akka malee gammadde ayyii jeen ummaa jeen abaluu badeetteeti sirrifatin annumaan mul'adhaa badeetteeti sirrifatin galeetteeti sin gammadin amboruun badaayii jeen biizinasa keessatti naggada keessatti tirfiinis kasaaraanis buurri sadeen kun beeyteetti seenuu qabdu gudura bittu yookaan tirfii yookaan kasaaraa yookaan waannaa waa sadeen kana beeyteetti seenuu qabdu sadeen kanarraan bahu kanaafuu dargaggeessaaf wanni ni dhaamu amma dhiyoo tana warra siistamaan nama hatu tokko infiniitii jaanii waan kana biyya hedduutti isa garree jira nama hedduu saamamee jira isin hatanii hin dhagayinaanne himnee sheekotiin himtee dargaggeessi himee warri beeku himee dadhabne keessaa'u naannawa Harargee kanatti nama miliyoona dhiyaatutu maallaqatti itti galche. Waan san maallaqa waan qaban maallaqni isaan achi galchan birrii 100,000 karraa olii miliyoona achi oliin jiru. Gaafa wanni sun appilikeeshina abbaan appilikeeshina isaa cufatee qilleensa irratti hafan haga ammaa nama 10 ga'ee namni fannise. Aggaar xomboreen Saaraa isheen nama biyya Gibxii sun Abrahaamiif deesse kanatti fufee lakka maqaan ilmaan Ismaa'eel akkuma tarree dhaloota isaaniitti Nabayoot ilma Ismaa'eel isa hangafa. Inni hangafa eenyu jedhama? Nabayoot. Lammaffaan eenyu jedhama? Qidaar jedhama. Qidaar jedhama. Sini galtee Qidaar jechuun maqaa ilmaan Ismaa'eelidha. Tamam. Erga kasaate amma Qidaar kana erga furanne mee amma Isaayyaas boqonnaa 42 naabani mee lakkoofsa 10 irraa jechuudha. إلهنا 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 لكوس كودان رابني مي أيوة مال جدا سر التلالة فارفنا أرادا واقع يوم فارفنا جدا الله أكبر أكججو كان أذانا فارفنا تكاد أقامين بيكني الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كجدا مكانا يا جماعة لا إله إلا الله فارفنا هاراداني واقع يوم فارفدا وان دران تكاد أقامين بيكني وان نبيوني تكاكو بنكمني وان نبيوني تكاكو بنكمني فارفنا هارادا واقع يوم فارفدا تمام قالت إساس هم أندى لفاتهما دتشي قدوك سلالبا إيس جلس قالني ربي الحمد لله رب العالمين جتشي جركون قالت ربي سبحانه وتعالى لفقوتورا كان قوت إبر كان مسلم توتاتين كريستانا بردكي واقع يوم فارفتيسا يو برجقو لفبوء بيسوس سم يو نمني لكوفيل بيسوس سم نمني يهودا بردك يهودا وانبراها صوتي كريستاني وانبراها يسوسيمي كان أوفن رب مسلم تو دملك دتشي دنيا كان رتي قالت ربي سبحانه وتعالى اندار لفاتي مينيو دسا بكا نمني ندكا بك مينيو سبحان الله ورا قلانا الرأى ديمتني في وري إسا كيس جراتن هندنو بيا قلانا قدو في وري أتش كيس جراتن هندنو إسا قلتي فتا بيا قلانا كيس جراتو أمو جزيرة عربية جدمتي بيا عربا كنين الجزيرة مكما نسيتو أدول عربا جرانين لفتي أنا في مندرون أتشكيس جيران ورق إدار كيس جيراتنيس ناهو بدأ ما بكا كانت ورق إيس جيران جير ورق إدار كيس جيراتنيس سقالي ساني أولها فرطاني مالي فوا ورق إدار دبت إدار جتشون ورق قريشيد ورق نبو أحمد عليه الصلاة والسلام كيس سابان مالي فوا ورق إدار دبته مالي فوا ورق إدار كيس جيراتن سقالي ساني أولها فرطاني ماجد حال اللبني ماجد warri mandala silaa keessa jiraatan gammadanii haa farfatan silaa jechuun yaa jamaa gaara sal'ii jedhamee yaamama sal'ii jedhameeti yaamama haga maadhaa haga saatii kanaatti madiinaa jira gaara sal'iidha dhuftanii ilaaluu dandeessan haga ammaatu yoo hubannaa qabaattan isintuu fudhannaa hin qabne malee warri silaa keessa jiraatan gammadanii haa farfatanii jedhe bakka lama dubbate tokko warra Qidaar warra Nabi Muhammad irraa dhalatan lammaffaa warra mandara silaati mandara silaa jechuun madiinaadha gaara sal'iidha kan keessa jiru jechuudha. Gaari sal'iidha kan keessa jiru gammadanii haa farfatanii jedha. Warri gubbee tulluu irra jiranis haa ililchanii jedha. Gubbee tulluudha kan jedhamu kun ammoo warra Arafaata dhaabbataniin. Isaan Waaqayyo ulfinna haa kennan galata isaas warra biyya
galaana gidduu keessa jiraatanitti haa himanii jedha. Ol siisii kaati. Haa himanii jedha. Isinii galtee akkana jedhee wagguu dubbatu warri biyya galaana keessa jiraatu eessadha sa? Aljaziira al-Arabiyya. Adoola Arabaati. Adoola Arabaa jechuun naannoo Nabi Muhammad keessaa ba'an kun Adoola Arabaa jedhama. Garanaan bahara jira, garanaan bahara jira, garanaan bahara jira. Gara hundaan baharaan marfamtee jirti. Adoola Arabaati. Filistiin Adoola keessa hin jirtu. Biyyi Adoola keessa jirtu fakkeenya Qatar qabatee, Suudii qabatee, Yaman qabatee, ammas dabalataanii ummaan Dubaay uumama kanneen qabateeti Adoola Arabaa jedhamti. Naannoo baharaan marfamtee jirtu kana jechuudha. Naannoo baharaan marfamtee jirtu kanarra kan jiran jechuudha. Isin galtee warri Adoola Arabaa keessa jiratan kana ba'an isaan Waaqayyo ulfina haa kennan galata isaas warra biyya galaana gidduu keessa jiraatanitti taa'iman Waaqayyo akka loltuu jabaatti gadi hin ba'a jedha. Akka loltuu jabaatti gadi hin ba'a jechuun hiikni isaa maal jechuudha? Lolaan dhufaadha. Nabiyyiin dhufu kun lolaan akka dhufuudha. Akka gootaas hinaaffaan isaa isa keessaa hin dammaqaa jedha. Ol siisi ibsa na hordofaatiin deemi. Ol siisi xiqqoo si dhammas. Inni dhaadannaa lolaan dhaadate sagalee guddaadhaanis in dubbata. Aangoo isaa diinota isaatti in agarsiisaa jedha. Aangoon Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala mulkiin isaadha karaa eenyutiin diinota Rabbiitti subhaanahu wa ta'ala agarsiifame. Eenyudha minaaf himame? Minhu. Karaa Yesuusiin Yesuus maal hojjete kunoo qabamee ajjeefamee jettani walciyaadu billah. Karaa Museedhaatiin Museen maal godhee biraa deeme? Karaa eenyutiin aangoon Rabbiidha diinota Rabbiitti agarsiifame naaf himame? Aangoon Rabbii karaa eenyutiin agarsiifame? Eenyudha kan gabbahee lolee empaayeera gurguddaa caccabse? Eenyudha ka humna kufriidha addunyaa kanarra jiru guutuu isaadha barbadeesse? Eenyudha diinonni Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala warri waa hedduu ijaaranii turan sharriin quwwaan sharriidha guutuun isaa dachii kanarra barbadaa'een? Nabi Muhammad malee alayhi salaatu wassalaam jira kan biraa naaf hima. Namni annabiyyi jedhee himatume namni annabiyyi jedheetiin himatu tokko isaa namni tokkolleen kan dhaabbatee diinota Rabbiitiin subhaanahu wa ta'ala murmee cabuu qabdan jedhee caccabsee fixe eenyudha naaf himame? Dandeessanii naa himuu dandeessanii? Nabi Muhammad malee alayhi salaatu wassalaam jira kan biraa? Yesuus maaliin caccabsee jennaan hafuuraan caccabsee jettan hafuurri keessan haa caccabu obbo. Osoo hafuura akka caccabsan taate nutillee as seenyeetumaan Dr. Abiyyiin gabbuufnee kabiraa irra ol korsiifnee sanillee gabbuufnee silaa kabiraa ol korsiifna. Marroollee silaa bosona keessaa baafnee kabiraa achi seensifnee kabiraa achi oofnee silaa Johaanillee silaa achi kaafnee bakka biraa kennee kaanillee Tiraampiin achi kaafnee kabiraa achi kennee silaa osoo hafuuraan ka danda'amu taate hafuuraan ka caccabsuu danda'amu taate min chigira allahu. Hafuuraan jettan hafuurri keessan haa cituun jedhuwaan. Hafuuraan maaltu hojjetama isaa? Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam addunyaa kana kan jijjiire. Wallah. Addunyaa kana kan jijjiire diinota Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala aangoo Rabbiidha kan itti garsiise isa. Akkasii bara. Aangoo Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala kan aangoo Rabbiidha kana ummatatti garsiise diinota Rabbiitti garsiise aduwwii Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala liyudhhirahu ala diini kullihi. Amantaa darratti ol taasisuudhaaf jecha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bilhudaa wa diini alhaq liyudhhirahu ala diini kullihi. Amantaa darratti akka ol ta'uudhaaf jecha ergamaa isaadha erge Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad malee eenyutu jira? Naaf himame tokko isaa. Empaayeera Roomaadha eenyu cabse? Empaayeera addunyaa kanarra turaa jedhameetti hin dubbatamu. Empaayeera warra Faarshaadhaa eenyu cabse? Isin galtee? Empaayeera Faarshaadhaa eenyu cabse? Empaayeera addunyaa kanarra tutture. Mootummoota warra Gibsiidhaa, mootummoota garagaraadhaa eenyu cabse? Eenyu taafoo dhaabbachuu danda'e? Naaf hima. Karaa eenyutiin? Nabi Muhammad malee alayhi salaatu wassalaam namni biraa jira? Hin jiru nam tokkollee. Erga sani yarduun xixiqqoon dhufteetti Nabi Muhammad maqaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kaasuu barbaaddi malee. Biyyoota Arabaa kana of jala deebisanii achi tarkaanfatanii biyyoota empaayeera Roomaadhaa, empaayeerri Faarshaadhaa, Islaamummaan dhufee jennaan bar bututeetiin dhabama ta'e bar. Alhamdulillah. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam kan addunyaa kana kufrii jala bilisa baaseen. Alhamdulillah. Erga sani yommus Waaqayyo an yeroo dheeraan calluma jedhee gab jedhee of qabees turee jira. Yeroo dheeraa jechuun Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam erga nabiyyoonni alaa fatratin min ar-rusul akkuma Rabbiin jedhu
قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل ارجمتون ارجعتني بود نبي محمد عليه الصلاه والسلام كوبت ارجمن ربين وقرب بجاه قرب بجاه اكس توريتين ارجع نبي محمد عليه الصلاه والسلام نبيوت اكرت ارجع ربين دران سنغالتي لقد ارسلنا رسولنا تترى جد دران ارجمتو دا كينيا والهردف سيفني ارجع نجر نبي محمد عليه الصلاه والسلام ترسيسي ارجع ربين سبحانه وتعالى على فترة من الرسل ادان كوتي توريتين ارجع نبي محمد garuu nabiyyoota duraadhaa immoo tataraadha walitti hordofsiiseetiin ergee ani yeroo dheeraan calluma jedhee gab jedhee uf qabees ture amma garuu akka dubartii ciniinsifattu tokkichumma nan aada nan argana nan iyyas ani tullootaa fi gaarota nan onsa isin galtee kana hunda sanan godha jedheeti waggu dubbatu eenyuun ilaallata wanni kun yoo jettan nabi Muhammadin alayhi salaam ilaallata kana namni mormu yoo jiraate nama ijaan dunuunfateetiin mormuudha saniif waan goonuun qabu jechuudha. الحمد لله رب العالمين ارجسني او كان اسمتي جسنيت ارجسني غرا ونات دبر اما وان كان فكاتو ام باقوم راجي تشابو كنا سديبني مي ايوه سنرجيتين جرا ان شاء الله توليت دي بينا اتاكيكم في أمباكم راجيشا وقلنا سدي سيرت لا أما ستي كأني أمباكم راجيشا كوكا قداتين كداتي كانت فوفيجر مالف قدان كداتي يا جركين سبب نساء سبب جلنا سبب إسرائيلي في أنا أمباكم يا واقيو غوتشا بيكما أتيغو تدغير يا غوفتا غوتشا كيكنا يمون دغو سوداچون أنتي رفاجر Olsi sime na hordofatin deemi ibsa na wajjin dubbisa. Olsi sirritti. Aywa. Mee bara keenya kanatti wanta akkasii deebisi hojjedhu. Yeroo keenya kanattis akka isaan beekaman godhi yoo arteeyyuu araara keetiin nu yaadadhu nan jedhee jedha. Du'aa'ee kana kadhatee jennaani Waaqayyo isaaf Waaqayyo jedhe amma kun sirritti ilaala. Waaqayyo inni qulqulluun biyya teemaanii. يا جركين بيتيماني يا الله بيتيماني بيتيمان كجرا مكو ولا متي كما فاني بروكي سدي تكا بيجرا كبا جرتون جدام